Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashuma argafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Har'allee nisaa hojjetaa jira. Isin fayyada jedhee isiniif waraabee xiqqoo. Isinillee asuma saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatina. Haga xumuraatti viidiyoo kanatti hordofaa. Isin fayyada jedhee yaada. Haadha qaatullee asirratti koomentii irratti jechuudha. Yaada qabdan hundaan haa barreessaa. Wantoota biraallee wantoota hojjedhu. Gadi isiniif haadhisuu barbaadan sanillee haa barreessaa. Itti kinnoo shunkurtii fi timaatimii karaatti afadhee walitti bilcheessaa jira. Maal hojjechuuf deemta yoo jettan shiroo jechuudha ka killeedhaan waliin hojjetamu yookaan ittoo killeedhaan hojjetamu hojjechuuf deemaa jira. Asitti zayitiidha timaatimii shunkurtii waliin bilcheessuuf deemaa jira. Kinooti erga inni waliin bilchaatee booda barbaree irra buufata. Barbaree maan kalama irra buufadha. Maxabasha hojjetaa jira. Shiroo xiqqoo hojjedha. Maaliif barbaree lama maan kalama irra buusaa? Shiroon hojjechuuf deemaa jiru kun shiroo adiidha. Osoo mixinii ta'ee maankaa tokko irra buusa yookaan irra hin buusu. Mixiniin barbareedhaan walitti daakame waan ta'eef kun ammoo shiroo baaqelaa adii qulqulluu jechuudha. Akkuma akka daakame waan ta'eef barbaree maankaa lamaa irra buuse. Baay'illee dindiimeessu jidduma galeessa hojjedha malee. Isinillee haga xumuraatetti viidiyoo kana hordofaa. Kan beektanillee hojiin mana nama hundaatu garagara waan ta'eef kan beektanillee hordofaa kan beekne immoo irraa barattan jedhee yaada. Asitti kinoo suugoon kiyya bilchaatee jira. Suugoon kiyya bilchaatee jira. Qimamni immoo kaa'inata hedduun hoddaa akkamiitu jechuu mana jira. Isa sanillee isin mul'isa. Qimamni sanillee isiniif haa hojjedhu yoo barbaadan koomentii irra barreessaa. Isiniif hojjedha jechuudha. Asitti kinoo suugoon kiyya sirriitti bilchaatee jira. Maashaallah namatti tola baay'ee namatti tola jechuudha. Karaariin isaayyuu baay'ee namatti tola. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bilchaatee jira. Akkana jira maabiraatiin jidduudhaan ampuuliin jechuudha. Paaworii qannasee asitti kinoo inni kun ifa manarraa taa'e inni kun qonda barbareedha. Qonda barbareedha kinoo inni kun jechuudha. Qonda barbaree bilchaatee akka daakame qonda barbaree asii irra buusee jira. Inni biraa ammoo kororimaadha. Qaraffaadha. Qimamii adiidha. Waa sadii isaa walitti daakametu jira. Kabraa jechuudha. Isa sanillee irra buusa. Ammuma jechuudha. Suugoo yeroo suugoon erga suugoon bilchaatee xiqqoo jedhee akka makallashaatiif fayyadaman jechuudha isallee. Kinoo asitti isallee irra buusee jira jechuudha. Erga isaa waliin bilcheesse booda xiqqoo baay'ee wajjin hin bilcheessine yeroo bishaanitti kallasuu hedduu amma kinoo bishaan hagana barbaachisu gimmitii haga anaaf ta'u jechuudha. Itti dabaladhee jira. Haga inni danfuuf itti qadaada. Yoo inni danfe isin olitti deebina. Asitti kinoo danfee jira. Haala kanaan danfee jira jechuudha. Amma asumaan shiroo keenyatti godhatuuf deemna. Kinoo akkanatti shiroodha. Shiroon adiidhaa jedhee isin himedha kanaan durayyuu. Shiroo kana irra firfirsa jechuudha. Akka inni jalaan goggalletti. Goggalaa immoo hin godhatu. Maaliif shiroon yoo seeraan bilchaate akoofsisaa jechuudha. Seeraan tolee bootaan itti daakamullee wasaanidha. Maaliif baaburri tokko tokko shiroo adda addaa jira. Tokko tokko wanta biraallee daakuu danda'a. Baaburri shiroo qofatti daakame shiroo bareedarraan daakame taanaaniin homayyuu wanti inni goggalaa godhatu hin jiru jechuudha. Akkanatti erga isa itti firfirsee erga kana isa itti firfirsee akka goggalaa keessaa baase jechuudha. Goggalaa isaa keessaa baasaa deema jechuudha. Kanatti jechuudha goggalaa isaa keessaa baasa. Shiroo bareedaa ta'a shiroon killee hojjetamu jechuudha. Iraatiif ta'ee misaadhaaf ta'ee sa'aatima barbaadan yoo hojjettan nyaata yeroodhaan yeroo hunda lachuuyyuu hin deema jechuudha. Ammoo baay'ee namatti tola. Hojiin isaallee qallaaliidha. Hojii ulfaatoo miti. Garuuyyuu haaluma qallaalitti shiroo bareedaa mi'aayaa hojjechuu dandeettan. Asitti kinoo goggalaa isaa keessaa baasee jira. Haala kanaan jechuudha. Keessaa baasee jira. Akkana fakkaata jechuudha. Asitti haga inni naa bilchaatu baay'eellee hin bilcheessu erga xiqqoo bilchaatee booda isa kana akkanumatti dhiisee killee saanii wayiitti cabsachuu qaba. Saanii
gurgaaddaa wayiiti jechuudha. Killee lama cabsadhee killee lamaan kana sirriidhaa jechuudha. Namni barbaadan shiroollee xiqqoo xaalirra gootanii daakuu shiroo jechuudha. Xiqqoo xaalirra gootanii ittiin dha'uu dandeettan. Kan barbaadan ammoo aananiin dha'uu dandeettan. Aanan himaa kama ilmuuwwan jechaadha. Isuma kan irra buustanii isaanillee dha'uu dandeettan. Ani garuuyyuu duwwama isaa dhaadhe. Duwwama isaa dhaadhe asitti kinoo dhahee jira. Haala kanaan shiroon kiyyallee shiroo kana bilchaate kanarratti fidee killee kana cabse kana jeeksisa jechuudha. Kinoo haala kanaan. Harka immoo irraa fudhatu hin qabu. Yoo harka irraa fudhadhe adii ta'ee hafa jidduu keessa jechuudha. Yoo harka irraa fudhatu baattanii sirriitti waliin dhooftan jechuudha. Ammoo wal fudhatee akka inni ta'u isiniyyuu hin laaltan ofii keessaniyyuu baay'ee bareeda jechuudha. Yookaan ammoo adiin kun keessaa hafee afaanitti illee isin dhufuu danda'a. Akkana ija keessaniif illee isinitti hin tolu jechuudha. Adiin kun keessaa dhufe. Kinoo haala kanaan bilchaatee jira akkanatti jechuudha. Maashaallah baay'ee namatti tola. Asii giddarra buufataa jira kinoo. Asii giddarra buufataa jira. Baay'ee bareedee bilchaatee jira jechuudha. Haala kanaan shiroo ammoo yeroo duratti gootan san xiqqoo haphiftanitti godhuu qabdan malee yoo furdiftan maruma tagaabinoo isin jalaa ta'a. Kinoo haala kanaan maashaallah akkana bareedee bilchaatee jira. Karareen isaatuyyuu baay'ee namatti tola jechuudha. Kimmaan isaatuyyuu baay'ee namatti tola. Qimamii dura waan itti godhadhee jiruuf asitti ammoo baala wonsoo bilaatti godha jechuudha. Maaliif hafuura isaallee hin tolcha. Akka xaamin isaa hafuurri isaa keessaan namatti tolutti hafuura isaa tolcha jechaadha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee mi'eessa. Akka barbaadan dhadhaalleetti godhuu dandeettanii. Kinoo isaan irra yoo baasu akkana jira jechuudha. Maashaallah wantoota akkanaa isiniif hojjedhuu barbaadan sabiskiraayib, laayik, sheer